Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa sabbata waan ta'eef karaa baankiitiin qabadheen dhufne jechuudha. Guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa waan ta'eef guyyaa har'aa baankonni hin hojjetanii jechuudha biyya keessatti. Kanaafuu karaa baankiitiin qabadheen dhufne salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qofanii biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa itoophilaakmaarkeet.com guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jechuudha. Salphumatti biyyoonni 17 dabalanii jiru guyyaa har'aa. Biyyoonni kun immoo akkuma kaleetti jiru jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaanii, birriin Indii akkasuma Turkii liireenii akkuma kaleetti jiru malee biyyoonni kun hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni 17 guyyaa har'aa dabalanii biyyoonni 3 garuu akkuma kaleetti jiru jechuudha. Karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechuudha. Salphumatti dabalaa jira jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Kan kaleerra dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noorammanni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo viidiyoon koo warroonni gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan daldalaa isin ergasanii meeqan ooleen dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattuu jechaadha. Karaa itoophilaakmaarkeetiin jechaadha. Akkuma beekamu itoophilaakmaarkeetii dhaabbataa miti jechaadha. Guyyaatti yeroo 5-6 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu hin dabala yookaan hin qannasa jechuudha. Yookaan saantii wayii dabala yookaan saantii wayii qannasa jechuudha. Salphumatti akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 yookaan torbee tokkotti qajaramuu danda'a yookaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Egaa salphumatti biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawuнд sterlingii, Yuuroo, Swiss firaankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaalaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 97. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 26 fi saantiba 87. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 43. Kan itti aanu Hooman riyaalii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 64 fi saantiba 14. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 46. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 47. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 81 fi saantiba 12. Baareen diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 72 fi saantiba 90. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yowaanii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 00. Salphumatti birriin Chaayinaa guyyaa har'aa birrii 25 galee jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 50 fi saantiba 79.
Paawundi sterlingiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 33.90. Yuuroon tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 5.46. Kan itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 20.82. Koronaan tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18.73. Turkii liireen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4.23. Akkuma kaleechatti jira jechuudha. Birriin Turkii liireen akkuma kaleechatti jira jechuudha. Hin qannannes hin daballes jechuudha. Guyyaa kaleerree birrii 4.23 ture jechuudha. Birrii Turkiin jechaadha. Turkii liireen jechaadha. Akkuma kaleetti jira jechuudha. Salphumatti kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3.77. Yemen riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0.74. Birriin Yemen guyyaa kaleerree kanumaa jechuudha. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54.69. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2.00. Salphumatti birriin Hindii guyyaa har'aa birrii 2 jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0.63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaata jechuudha. Akkuma jedhe guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef baankiin sila hin hojjenneef karaa baankii qabadhee hin dhufne jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu viidiyoo kiyya keessatti nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aan birriin Paakistaan 0.63 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma immoo birrii Yemen immoo 0.74 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma birrii Yemen salphumatti jechaadha. Birriin Beerut yookaan Libneen akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemen waan xiqqoo taatee fi isinillee warroonni Beerut yookaan Libneen jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana sira doolaara 3 maqaa dha'ee Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jireetanaan jira jechuudha. Sadan kan akka salphumatti warroonni Joordaaniif Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtan kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 77 fi saantima 97 irraa eeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechaadha. Akkuma jedhe paawundiin waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoo kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.